Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota shootuuf jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii ani jirasniin jecha qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa faamanni rabbii si waliin haa jiraatu isiniin jedha. Oromoo kiyya qaqqaalii kibba ba'aa fi lixa giddu galeessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu Allah baga jiraattan jireenyi badhaadha maal fakkaata jireenyi keessan ana biraa hundumtuu bareeda isiniin jecha Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo anis obbolee nagaa fayyaa qaba isiniin jedha isinis akka nagaa fayyaa keessanaaf jirtan rabbiin irraa abdii qaba isiniin jedha Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii isiniin jedha baga jiraattanii jireenyi badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadhaa kan nyaannu zayitiidha kan jenne akkasiniin jecha Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warroonni ashootuu biif maatii taatanii xiqqaa kanarraa kaatanii hangaroo kanaa waliin turtiin keessan ammallee naa wajjin haa ta'u isiniin jecha akkasumas ulfaadhaa galatoomaa na jajjabeessuu keessanii fi yaadaaf qalbiin warri na bira jirtan dhugaa dubbachuuf guddaa tokko galatoomaa isiniin jechuu barbaada Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hedduu tokko sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Hangal sin jaalladhu hangal sin kabaju ana osoo hin taane isin osoo hin taane rabbitu argaa rabbi beeka jechuudha baay'een sin jaalladha dhugaa dubbachuu fi Oromoo kiyya akkas isiniin jecha uummata kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warroonni ashootuu fi maatiin taane maatii naaf ta'a gara maatii kootiitti dabalaman jechuuf kabajaaf jaalalaan isin waama. Sababiin isaa aamileen na barbaachisa yoo isin dhuftanii gara kiyyatti dabalamtan aamilee naaf taatu. Kanaaf kottaa gara maatii kootiitti dabalamaa ashootuuf yoo jettan haala salphaadhaan na argachuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Akkasii obboloota kan wal jajjabeessinu wal haa gargaaru wal jala haa dhaabbannu isiniin jecha akkasumas obboleeyyan keenya Suudi Arabiyaa keessatti cinqii fi dararaa keessa jirtanuu fi du'aayii godhaa isin barbaada obboloota kan du'aayiin nu barbaachisa reeyya du'aayiin sirriitti nu barbaachisa. Nuti bakkuma baanee bakkuma jirru qilleensa kanarra kan jiru nu malee hangee baay'ina keenya akkuma Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti gimmaashti nuyi ta'e. Biyya namaa kana keessattis gimmaasha kan biyya namaa keessa jiraatu ilmaan Oromooti jechuudha. Gaafa akkan isiniin jedhu lammiin keenya Itoophiyaan keessa hin jiru jechuu koo miti. Akkuma sabni keenya biyya keessatti heddummaatu biyya namaa kana keessattis nuti heddummaata jechuudha. Sababiin immoo anna jenne kan biyyaa bahu akkasuma rakkoo siyaasaaf kan biyyaa bahu hedduudha jechuudha nuti. Kanaaf biyya namaa keessattis numatu baay'eedha. Isiniin jechuu barbaadeetan kanaaf du'aayii nu barbaachisa du'aayii godhaa fi obboloota keenya. Suudi Arabiyaa qofaa miti Baareenitti Suudaanitti hin beekan wallaahi iddoo hundatti iyyuu kan rakkatu uummata keenya jechuudha. Maaliif garuu carraan ilmaan Oromoo kun naaf hin galle wallaahi kanaaf wanti kun harka namaa keessa jira yookaan harka namaatiin sirrata jechuun mootummaan addunyaa ulaanutti cufatee jira wanna ta'eefu mootummaa biyya keessaas ta'u kan addunyaas ulaanutti cuftee jirtu wanna ta'eef. Rabbiin immoo ulaan isaa banaadha wanna ta'eef rabbiin kadhadhaa rabbiin cinqii sana keessaa jara habaasu biyya kamiin keessattuu obboloota kan rakkoo keessa jiran hunda isaaniitiif rabbiin atumsu rabbiin atattamatti achi keessaa isaan habaasu jechuun barbaada kun kadhannaa koo yeroo maraati. Haaluma jirtanuuf amantaa qabdanii rabbiin kadhadhaaf isiniin jechuu barbaada Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Akkas isiniin jedha maaliifin du'aayiin hunda keenya nu barbaachisa du'aayiin du'aa kaasa jedhamtiiree namni du'aayiin du'aa kaasaa waan jedhanuufu du'aayiin nu barbaachisaa jechuudha. Akkasumas maal qabattee dhufte jechuun keessan hinaafu wantan qabattee dhufee boqonnaa obboleessi keenya dingata ka'ee nu biraa boqote kana akkamitti boqotee maal ta'ee hin dhukkubsate moo maaltu jira waan jedhamuuf waan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru hundi keessanuu argaa jirtu jechuudha. Oromoon Finfinnee keessatti mana shaayii yoo seene nagaa hin ba'u. Mana nyaataa yoo seene nagaa hin ba'u. Mana siree yoo seene nagaa bulee hin ba'u. Maaliif garuu carraan keenya kun wallaahi rabbiitu beeka jechuudha. Garuu gaafa akkas isiniin jedhu ashooddoo wallaaltee qadaadhaa kan jettanillee hin dhabamu. Qadaadha qadaa ta'uu nan beeka. Qadaa ta'uyyuu namni maaliin akka inni du'e
akkamitti akka inni du'e beekamuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliifin kan ajjeesu rabbuma. Namallee kan rabbuma kan ajjeesu illee isuma. Garuu namni sababa ta'uu ni danda'a. Wanti kun sababatu jira moo? Namni rabbummaan iyyuu gaafa nama keessaa fuudhu kallattumaan sababaaf nama dhukkubsee nama ajjeesa mitiire. Kanaafuu jennaan akki namni itti du'e yookaan wanti namni ta'e baramuu qaba. Inshaallah uummanni Finfinnee keessa jiru qoratee waan tokko irra gahaa jennee abdii qabna. Garuu obboleessi keenya kun har'a nu biraa deemee jira. Biyyoon itti salphattu osoo nyaateen quufiin osoo fiigeen quufiin kichuu kana dhabnee jirra jechuudha. Garuu Finfinneen maaliif akkasumatti cakkanti? Anaaf wallaahi gaaffiidha yoomiyyuu jechuudha. Finfinneen maaliif akkanatti cakkantu? Maaliif akkaseen ilmaan Oromootiif diina taatee ilmaan Oromootii xiqqaa fi guddaa keenya nyaattee dhiiga keenya dhuddee lafee keenya caccabsitee Oromoo ofirratti baattee nuun maaliif nu baachuu dadhabde? Ayyii Finfinnee seenaa kee yeroo dubbadhu yoomuu nan gadda. Habaabilee keenya nyaattee, akaakilee keenya nyaattee, abbaa keenya nyaattee, nutti dabartee nuunis nu nyaattee. Nurraas ilmaan keenyatti darbuuf adeemta moo eessa deemta? Taa'ii Finfinnee nurraa adara. Nurraa gadi taa'ii haqa keenya ta'uu kee of beeki. Tasgabbaa'ii nurraa taa'e. Ayyii Finfinnee maaliif akkas nu jibbitee nu tosi jaallanna? Maalumaaf ilmaan Oromootti diina taatee? Oromoon hundumtuu kan kaabaa fi kibbatti, ba'atti, lixatti. Kallattii harfanittis kan dhalate, walakkeessa sirratti kan dhalates hundumtuu si jaallata. Ati garuu hammaattee nu jibbitus nuti si jaallanna. Kichuu keenya nyaattee, qaroo keenya nyaattee kaatee dhugaa hawwaaltus dhugaan guyyaa tokko nuuf galti jennee si eenna. Daa'ima lafaa dhufaa kan nyaatee hin quufne, kan fiigee hin quufne, nyaattee dhiiga see dhudduu. Dhiiga keenya dhuddee lafee keenya nyaattus nuti garaa sirraa hin murannu haqa keenya jennee huma si falmanna. Garuu dhiiga keenya sooni dhuddaa, lafee keenya sooni nyaatta. Maaliif dhugaa keenya awwaaltee reenfa keenyallee dhugaa maa dhowwita? Seenaa du'a keenyallee maaliif awwaalta? Baay'een gadda. Baay'een gadda dhugaa dubbachuuf baay'een gadda. Finfinnee sittiin gadda. Ati gosa keenya jibbitu, gosti keenya sirratti uumame, sirraa dhalanne, ofirratti nu baachuu dadhabdee of keessatti nu nyaattus nu nyaachuudhumaaf baga uumamte siin jenna. Irratti nu baachuu diddus garaa kee keessatti nu baachuuf baga nuuf uumamte siin jedha. Maaloo Finfinnee maaliif haqni kee kun nurraa fagaate? Dhugaan kan keenya maaliif sirraa fagaatee sirraa dhokate? Har'a sobaan miidhaddee nu miitus bor dhugaadhaan miidhamtee nuuf galta jennee si eenna. Dhiiga keenya dhuddee lafee keenya nyaattus, qaroo ija keenyaa xiqqaa fi guddaa lafee nyaattee dhiiga dhuddus, ofirratti nu baachuu diddee garaa keessatti nu baattus si jaallanna yoomiyyuu garaa sirraa murannu. Oromoon goota kaleessas. Boris gootuma dhalata, har'as gootan lafa jira. Kichuu akkasii nyaattee yeroo dhugaa dhowwitu xiqqoodhuma see hin gadditu. Maaloo Finfinnee halagaa ofirratti baattaa. Nuun maaliif nu jibbitee? Sirratti dhalachuu keenyatu si gaddisiise moo maaliif irratti nuun baattu keessa malee? Kun anaaf gaaffiidha yoomiyyuu. Ana qofaa miti ilmaan Oromoo hundumaaf kun gaaffiidha. Maaliif akka nu si jaallannuuf akka nu siif gaddinu ati nuuf maaf hin gadditu?
Maaliif akkana nutti jabaattee dhakaa nutti taate dhakaa nuuni caba ati maaliif nuun cabdu? Nu cabsuu malee nuuf cabuu maaliif hin beektu? Hayyii Finfinnee qonnaan bulaan maallaqa gabbara nuti waggaatti nama siif gabbaruun barsiisuma ta'e maaloo baroma tokko dagattee hin dhiistu? Yoo dagattee bar tokko irra tarkaanfatte maaluma siif qabaa Finfinnee? Hanga dhiiga Oromootiif lafee Oromoo dhuddee nyaattee jettu albuuda gaggaarii fi bishaan gaggaarii qabda isuma hin sorattu. Maaloo Finfinnee cakkaanyummaan kee akkasii kun xiqqoodhuma ishee maaliif garaa nuuf hin laaftu? Baay'een gadda duutiin oltu maaliif reeffi keenya dhugaa dhaba? Akkatti duunee fi haalatti duune maaliif awwaalta reeffaa wajjiniin? Nuunoo nu nyaattee nu dhoksitaa keessatti nu baattaa dhugaa keenya immoo maaliif keessatti awwaalta nu waliin? Dhugaan keenya ola baatu. Hatarra awwaaltus bor rabbiin dhugaa keenya ni baasa jennee abdiidhaan rabbiin irra ni eenna. Maaloo dachee bareedduu magariitu maalumaaf akkas nu jibbitee? Si wajjin wal fakkaanne moo maalumaaf akkas nu naaftaa? Qaroo ija keenyaa daa'ima kichuu lafaa dhufaa nyaattee dhugaa maaliif dhowwitaa? Mana bunaa yoo sitti seenne nagaa nuun baastu. Mana nyaataa yoo si seenne nagaa nuun baastu. Maaloo Finfinnee yoo sirra jiraanne maaluma qabaa? Keessatti nu baachuu ni dandeessa. Irratti maaliif nu baachuu dadhabda? Hayyii Finfinnee baay'een gadda. Seenaa kee dubbadhee fixuu hin danda'u gonkumallee. Ana qofaa miti. Gara jabeenyi kee ilmaan Oromoo hundumaaf gadda. Garuu garaa nuuf bal'adhu. Guyyaa tokko numa nuuf galta. Ati nu nyaachuuf dhalattuu nu si falmachuuf dhalanne. Haqni iddoo hin dhabdu guyyaa tokko numa galta. Hangam nu nyaattu dhiiga keenya fixxuu lafee keenya dhuddee dhiiga keenya nyaattee lafee keenya dhuddus guyyaa tokko dhugaadhaan inuma galtaaf si'enna. Deemtee achitti naftu inuma galta. Akkamitti galta yoo jettes dhugaan qallattu yoo hin cittu jetti Oromoon. Haqa qabna waan taateef inuma galta haqa keenyaati. Ati nu jibbituu nu si jaallannas si falmannas. Ay Finfinnee baay'een gadda. Obboleessa koo biyyoo sitta salphattu. Waan gaarii hojjettee waan gaariis dubbattee yoomuu namni si yaadata. Si dagachuu hin dandeenyu. Namni waan gaarii hojjete seenaan isaa jiraataadha. Akkasi Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii obboleessi keenya nagaanaaf boqotu. Nu biraa deemee jira. Kaleessa nu wajjin jira. Har'aan immoo nu bira hin jiru. Kanaaf garaa walii bal'adhaa dhiifama waliif godhaa isiniin jechuun barbaada. Namni walitti aaruu fi walitti mufachuun ni jirti. Garuu waliif dhiifama godhaa. Anillee warroonni natti aartanii jirtanuu akka tasaa yoo jiraattan hin dhabamtanu jiraachuu dandeessu. Maqaa Rabbiitiin Islaamas haa ta'u Kiristaanas warroonni hordoftoota ashootuuf taatanii qilleensa kanarratti dabartan hundi keessanuu maqaa Rabbiitiin dhiifama sin gaafadheen jira. Waan isinitti balleesseef dhiifama naaf godhaa obboloota kan koo qaqqaalii fi gaggaarii. Jiruun addunyaa kun gabaabaa kan hangasitti wal dhabnu kana waan ta'eefu dhiifama naaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Namni ni dogoggora ani dogoggortuudha balleessituus ta'a. Kanaaf jennaan dhiifama immoo sin gaafadhe badii kan koo ofirratti beekee waan dhiifama sin gaafadhe isinis dhiifama akkanaaf gootan abdiif kabajaaf jaalalaan isinii obboloota kan koo Rabbiif jecha akka dhiifama naaf gootanu jechuudha. Akkas obboleessa keenya kana biyyoon itti salphattu akka inni itti du'een beekamu akka tasaa balaa tasaatiin du'e jedhu balaa tasaa jechuun mana uteelaa buluu deebiitu du'aansaa argame jedhama. Allahu aalam rabbii ija qabu qofatu arga jechuudha akka inni itti du'e. Maaliif roomiyyuu dhugaa keenya hin baastu Finfinnee waan taateef nuunis jecheesee keessatti nu awwaalama dhugaa keenya sachuma keessatti nu waliin awwaalama. Allahu aalam garuu dhugaan rabbi hirkanii jira. Guyyaa tokko dhugaan nama kamiyyuu ni gala. Akkasiniin jedha obboloota kan koo
Bakkuma jirtanitti nagaaf raamanni rabbii isiniif haa baay'atu jecha obboloota keenya biyya namaa keessatti cinqii fi dararaa keessa jiranuuf du'aayii godhaa rabbiin achi keessa akka jara baasu rabbiin isaan baasu rabbiin isaaniif haa tumsu. Saatii sagaddanitti saatii rabbiin kadhatanitti du'aayii godhaaf isiniin jechuun barbaada kun dhaamsa kooti. Turtii gaarii naaf ta'a warroonni ashootuu biif maatiin ta'anii gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha kabajaaf jaalalaa isin gaafadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha Oromoo kiyya galatoomaa ulfaadha.